Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Ameen. Kabajamtoota, jaallatamtoota, maatii Waaqayyoo, hordoftoonni Firii Tewaahidoo Tiibii, biyya keessa biyya alaa kan jirtan, kan nu hordoftan hundumtuu akkam jirtu, akkamiin turtanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii, galanni Waaqa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya, Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u, kan isa deessa dubroo Maariyaam, maqaan ishee kan ulfaate, kan kabajame, kan ol jedhanuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo, hordoftoonni Firii Tewaahidoo Tiibii, baga guyyaa har'aa geessanii, baga walumaan geenye jechaa. Egaa maatii Waaqayyoo, hundumti keenya har'a ga'uun hunda ni caala. Fedhaaf eeyyama Sillaasee taanaan eegamnee tikfamnee har'a kan geenyedha. Ammas taanaan boris eegumsi Sillaaseetinidha. Uumaa keenya, qoricha keenya, Iyesuus Kiristoos eeyyama isaatiin malee eenyuyyuu kan har'a ga'e hin jiru. Eenyuyyuu kan har'a ga'uu danda'u illee hin jiru. Eeyyama eenyu yoo ta'e malee, eeyyama Sillaasotaa yoo ta'e malee, ergamoota Waaqayyoo, toloota Waaqayyoo, warra nu eeguudhaaf tattaaffatan, warra nu eeguudhaaf ariifatan, qulqulloota Waaqayyoo, isaan kadhannaa isaaniitiin malee har'a ga'uu hin dandeenye turre. Kanaaf Waaqa eegee tiksee har'aan nu ga'eef galanni haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo, baga guyyaa har'aa geessan jecha. Egaa Firii Tewaahidoo Tiibiin hojii isaa dhaabee osoo hin taane guyyoota murtaa'eef haala hin mijanne keessa kan turedha jechuudha. Yookaas immoo bakka oonlaayinii waan hin jiraanneef guyyoota murtaa'eef dhaabee deddeebi'aa ture. Amma garuu bifa addaaf ajaa'ibaa, haala mijaa'aa adda ta'een qophii adda addaa qabatee kan dhiyaatudha jechuudha. Qophiin kunis faaruuwwan, barnoota wangeelaa, walaloo, diraamaa, baacoo fi kan kana fakkaataniin saboota kiristaanaa barsiisuudhaaf kaayyeffatee ka'eera. Egaa obboleewwan koo, hojiin isaa haala adda addaatiin qophii isaa xumurachaa jira jechuudha. Kanaaf isin immoo sheerii fi laayikiif saabskraayib gochuudhaan akka cina dhaabbattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna jechuudha. Egaa dhaggeeffadhaa sirriitti. Diina harkaa nu baase, Gabri'eel diina harkaa nu baase. Diina harkaa nu baase, Gabri'eel diina harkaa nu baase. Kanaaf faaruuwwan haarawaa afaan Oromoo bifa adda addaatiin qabatee kan isin biraan ga'udha. Faaruuwwan Ortodoksii Tawaahidoo seeraaf sirna mana amantaa keenyaatiin kan qindaa'ee fi kan ba'e bifa bareedaatiin hojii kwaalitii ta'een kan onlaayinirra oolchudha jechuudha. Faaruuwwan malees barumsa sagalee Waaqayyoo, barsiisota wangeelaa kan amantaa keenya fakkeenya adda addaatiin, iccitii abbootaa tolootaa bifa adda addaatiin kan ibsaniif kan barsiisan, isaaniinis qabannee isin biraan geenya jechuudha. Akkasumas keessummoota adda addaallee qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha. Kanaaf isin immoo sheerii fi laayikiif saabskraayib gootanii akka bira dhaabbattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maatii Waaqayyoo, hordoftoonni Firii Tewaahidoo Tiibii, Firii Tewaahidoo Tiibiin hin bade osoo hin taane jira isiniin jechaa jira. Kanaaf wanta jiru hundayyuu sheerii waliif godhaa. Sheerii waliif gootanii jennaan wanti isinitti hir'atu hin jiru. Yoo sheer gootan sheerii haa goonu, haa daawwannu. Hamma yeroo keenya, hojii keenya qisaasessinee sirbaaf, diraamaa fi baacoo sobaa waan biyya lafaa waa'ee fooniitiif bakka laannu isa
irra caalaatti waa'ee hafuuraa keenyaaf yoo bakka laanne yoo iddoo laanne jireenya qabaanna fayyina arganna maaliif irraa baranneeti jechuudha. Kanaaf waaqayyoon hunduma keenya nu haa barsiifatu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Deessoo haadha isaa Dubroo Maariyaam ergamoota waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaa kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u jecha deessoo haadha isaa Dubroo Maariyaam ergamoota toloota hundumaaf haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaadhaan bulaa eebbifamaa horaa bulaa deebana nagaadhaan. Bye.